Nagaan gooftaa siniif haa baay'atu. Galgala viidiyoo kana siniif fida jedhee waadaa sinii galeera ganaman fida jedhee jechuudha. Amma itti fufaatii dhaggeeffadhaatiin. Viidiyoon kuni isa ani ofii kooraabe isa dhugaa achaadha jalqaba irratti isa dhaggeeffadha. Sailaalaa galatawa. Maaliif qabdi? Maal jette? Maal jette? Jirtu afura budatu na ilaale asi asna ilaale yesi asadi si waranera sagale guddaan si alamayyi keessa come out double Sadoma get out be free in Jesus name out kasi pick it up amma faaqo amma setan ni faddo afarsa ni walumatti qabeenoofa sister Fayera makanken Alimada Alimada alimainyo Alima Usman muslima arra dufte sabiyike Arjo Gadida atoshe na dikatun qabe jede afurri buda sirra iyebaye ilmi waaqayyo yesus ikera Naigera Amen 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 injallata yesusin Nanjalata arga kela manul food laman saul food guya kana kased Yagana Kase ilma waaqayyot Ilma Waaqayyo yesus kristos Jesus Christos gofta akkate Gofta Kate garaa kootti nanamana Nana Mana Garagot arraba koon dhugamba Araba Kodugamba biyya lafaa Yalava seexanaaf Setana hojii isaa Ojisa ganeera Ganera yesuusin Yesusi fayyisaa lubbuu koo Fayisa Lubuko godhee fudhadheera Radera amen. Ayyee viidiyoo kana argitaniitu viidiyoon kun isa dhugaa ani harka kootii waraabedha jechuudha. Amma immoo isa abdii waraabe dhaggeeffadha. Hamma dhumatti sirriitti dhaggeeffadha. Isa abdiini irratti hojjete jecha soba isaanii gadi baasna jechaadha soba hamaa. Nata koo kan akkas godhe kanuma uffadheera akkasuma uffatuma kan uffatteerta gaabichi naqaqqabanii cin fayyita iddoo fayyinaa dhufte ifatti baate naan jedhan isa isaan akkas naan jedhan kana sammuu keessa na deeman maalidhaan ifatti baate naan jedhan kuni ani ofii koo gurranna maraacheen naan hin dhufe hin fayyita gaafa mana kiibiin dhufe akkasitti naqen gaafa akkas jedhu ajib achi sa'aatii jaaf wayitti osuma isaan naqaqqabanii na haasofsiisuu na kofalsiisuu na taphachiisuu barbaadu keessi koo garuu na dide keessi koo kolfis hin jedhu Baka garaan koo naammaate suma achi dhaqe kan. Akkuma nani ofii koo musliima ta'ee isaan faarfatu nutu haadhu hin sirbu akkamitti nani akkasittiin keessa taa'a jedhee akkasittiin garaan koo kuni baay'ee manana. Yeroo moo gibbii sana galteeyyuu ofirraa dhabdaanaan jedhan nattuu caale. Ajib. Sa'aatii gara misaatti dhiyaateera. Masaratiin dhufe gaafa masarata dhufu lafa dhiitanii utaalanii kaanii sirban. Anis ka'ee akkas gaafan ilaalu achirraan gadi deemaa dhufe. Gaafa masarat dhufee dhuachi kadhannaa kana jalqabee uummata mataa rukutuu jalqabe. Namni shamizii tisheertii adii lama uffatu namni lama dhufanii akka kana jala tokkos jala nagalee tokkos jala nagalee kaasuu isaanii beeka. Yeroo achi nageessanii eessa kanaan deemaaran hin beeku. Gaafa fillafiitii isaa nageessan gaafa si'a tokko na dha'u mataan kun waan akka gargar na baqaquutti. Eewsidhe. Masaratu na dha'e. Isaatu harkaan sirkuta. Harka isaatiin fuudhee na rukute. Gaafa na rukutee mataan koo waan iddoo lamatti ba'u natti fakkaate. Dhukkubbiirraan kan ta'e. Ammas si'a tokko natti deebi'e. Gaafa si'a tokko natti deebi'u ammas mataan koo bakka na baqaqee gaafa akkas jedhee kufu lafaan kaasan kufe. Jarri lafaan si ga'anii deebisanii hojii si kaasu. Ammas na kaasanii
harka kee ol qabinaan jedhan. Harka koo gaafan akkas gadhee tokko asiin fuudhee akkasitti na qabee tokkochiin na qabee Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee gaafa naan jedhu nan dhagaa. Achi ani ofii koo miirri dhukkubbiis natti dhaga'ame, miirri naasuus natti dhaga'ame. Hin jedhen na Yesuus Kiristoos fayyisaadha jedhee Yesuus Kiristoos fayyisaadhaan jedhee achi itti amaneera jedheen jedhe. Viidiyoon lachan saayyuu argitanii dhageessanii jirtu jecha argitanii dhageessaniitu. Viidiyoon ni jalqaba isaan ofii waraabe inni itti aanu isa abdiini viidiyoo irratti dalageedha jechaadha abdii raggaasaa jechaadha soba isaanii soba guddaan ni jalqaba viidicha annan kuteessa dura irraa kutee waraabeera sababni isaa dheeraadha waan ta'eef jechaadha. Dubartittiin lafa ciisaa turte jechaadha lafatti kuftee seexanni irraa kufee lafaa kaasan jechaadha ijoolleen qabaniitu gara raajitti ishee geessan jechaadha. Isaan booddee hafuura hamaatu irraa iyye dubartii kanarraa aan iyye hafuura hamaadha jechaadha. Inda'um raajiin harkatti hin buusne ofii iyyitee dhuftee fagootti dhaabatee irraa ifateetu harkaan itti bu'ee naani keessaa bahee deemee jechaadha hafuura hamaa suni. Kan inni irraa iyye kan inni jechaa ture isin akkuma dhageessan hafuura budaatu irraa iyyee otoo qullaa shishaa horii galaa jirtuun qabadhee jedha hafuuricha irraa jechaadha. Dhukkubsattee dhuftee dhukkubsadheen dhaqee qoricha yoonaa kennan jedheeni jette mana obsitaalaan dhaqee sitti fakkaate obsitaalaan dhaqee seeteen jedhee mani. Itti dabalee immoo giddiidhaan harka koo ol qabanii akkasittiin harka koo asiif asiin na qabanii ol na kaasisanii harka koo akkatti qabaniitu na amansiisanii jette. Akkasittiin ofii dhaabachaa jirti immoo namatu ishee gargaaree ishee dhaabachiisaa jira. Itti dabalee immoo raajiitu lafatti na kuffise jennaaniin iyyee jette. Raajiitu lafatti ishee kuffise immoo ofii kaatee dhufteetu akkanatti lafaa turte. Raajiitu lafa isheedhaan jedhe immoo ofii lafaa turte. Ofii namatu isheetti hime jennaan ani budaadhaa ana fuura akkasiitii qullaan qabadhee gurran dhukkubsa jedhe immoo raajiitu jedheen yaane. Raajiin mana dhaqee ishee fide immoo ofii dhaxxee yaane. Itti dabalee immoo nam fayyee kan jedhe ishee miti achitti immoo isaantu fayyitee minaaminiidha jedhanii ishee dirqisiisa yaane. Nam fayyee kan jechaa ture isheedhatti dabalee jechaadha. Nam fayyee kan jechaa ture isheedha jechaadha. Sababummaa barbaachisee fayyuu dhattee gaaffiin koo inni guddaan immoo Allaahun maaf hin fayyisa erga ta'e Allaahun maaf isheen fayyisne. Warri har'a viidiyoo kan dhaxxanii irratti hojjettanii inni namichi abdiin kun inni har'a dhaxxeetu Yesuus nama jechisiiste kun gaafa gurri isheetti dhukkubee namni karaarraa'ee atammayyuu hin dhukkubsattaa isheedhaan jedhu maaf dhaxxanii hin kadhanneef maaf dhaxxanii du'aa hin gooneef maaf dhaxxanii isheen gargaarre hamma ishee waldaa dhaqxee amantii ishee isaa musliimummaa keessa gara kiristaanummaatti hamma ishee dhuftutti hamma isheen fuula namaatti baatee afurree hamaa irraa iyyutti maaf eegdanii maaf hin kadhannee fi Allaahummaaf hin fayyisne gaaffii gootee jechaadha. Gaaffii godhaa jechaadha. Sobni inni guddaan raajiin miti kan itti bu'ee kuffisee dura ofii kuftee dhaxxee ijoollee lafaa kaasaniitu akkuma nama kamiyyuu akkasitti asiif asiin qabanii afurree hamaa yennaa keessaa iyyuu qabaa turanitti qabanii hin kufteen iyyite keessaa bahee hin fayyiteen deemtee jechaadha. Hin amanteellee. Giddiidhaan natti bu'anii na qaba. Eenyutu dhimma sirraa qabaayiitu akkanatti si qaqqaba yaane. Maaltu dantaa kee qabaan jedheemani. Dantaa kee qaba yaada kee dhaqxee fayyina barbaacha dhaqxee qoricha yoonaa kennanii jette mana dunkaanaa qoricha dunkaanaa maalii dhaqxee yaani mana kiimii hospitaala maalii sitti fakkaate yaani gizesicha immoo lakki ani fayyuun dhufee amantii koo jijjiirrachuu hin barbaadu maan jedhiin eewsi dirqisiise alangaa fudhatee namni sirra dhaabate jira yaani soba hamma kana ga'u sobuun dhugaan fira hin qabdu garuu hin qal'atti malee ma hin cittu. Wanti bade simbiratti kaameraa seenaa keessa galtan hundi keessaniyyuu ani sobdanii hin jalaa bahuu hin dandeessan jechaadha. Lafuma deemtanitti namaan siin qabaa jechaadha. Viidiyoo kana ani gaafasicha gaafa waraabe yoon gadhiise dubartiin kun qofaa ishee iddoo ta'etti itti dhaqanii waa ishee godhuu laata jedheen ishee fan dhiise dhugaa waaqa waraabeen jechaadha viidiyoo kana sababii nageenya isheef jecha dhiisee jechaadha viidiyoo kana gadhiisuu. Nan dhiisee jechaadha. Silaa isaan nama ajjeessuudha hojiin isaanii waan ta'eef nama irratti ka'uudha waan tureef jechaadha. Kana soba abdii asirraa ilaala. Soba dubartittiis asirraa ilaala. Warraajinii dubartii kana godhees asuma ilaala. Hundi keessanuu dhugaan hin qal'atti malee hin cittu galatoomaa.